waaqayyoof haa ta'u. Egaa waaqayyo isa karaa hundumaa nu gargaare guddisnee eebbisna. Waaqayyo jireenya keenya, waaqayyo abdii keenya, waaqayyo ulfina keenya. Kanaaf waaqayyo isa guddaa ta'ee akka kanatti waaqayyoon waaqessaa jirra. Waaqayyoon waaqessuun keenya waan hundumaa caalaa harki waaqayyoon ufaana jira, irreen waaqayyoon ufaana jira. Biyyi lafaa waan gootu yoo dhabde, biyyi lafaa garatti gortu yoo dhabde, namni muka qabataa yoo dhabe, dhaloonni muka qabataa yoo dhabe, nuyi abdii guddaa qabna. Innis waaqayyoodha. Haleluuyaa. Kanaaf nuyi Kiristoos irraa abdii guutuu qabna. Kiristoos irraa abdii olaanaa qabna. Kanaaf waaqayyoodhaan waaqessinaa jirra jechuudha. Lafa kana kan jirru gaa dhalootaaf, biyyaaf, saba keenyaaf kadhachuudhaaf lafa kana jirra. Egaa har'aa waaqayyoon hin kadhannaa. Sagalee waaqayyoo gabaabaatti mee dhageenyee waaqayyoon kadhanna. Egaa namoonni irra lafaarra jirtan kamniyyuu warri sagalee waaqayyoo barachuu barbaaddan wangeela keessan baafattanii iddooma jirtan teessanii akkasin sagalee waaqayyoo nu duukaa dhageessan, akkasin nu duukaa kadhattan, akkasin nu duukaa waaqayyoon waaqessitan barbaanna jechuudha. Sagaleen waaqayyoo akkas jedha, iddoo tokkoon dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 17 kaasee akkas jedha. Yesuus yommus achi ga'ee Aliyaazaar du'ee erga awwaalame guyyaa 4 ta'uusaa bare. Bitaaniyaan Yerusaalem irraa akka kiiloomeetirii 3 yookiis adeemsa walakkaa sa'aatii in fagaata ture. Yihudootni baay'eenis waa'ee du'aa obboleessa isaaniitiif Maartaaf Maariyaamin jajjabeessuudhaaf dhufanii turan. Maartaan dhufa Yesuus dhageessee gaditti baatee, Maariyaam garuu mana keessa in teessi turte. Maartaan yommus Yesuusiin, Gooftaa, utuu ati as jiraatte obboleessi keenya hin du'u ture. Ammumayyuu waanuma ati isa kadhatte Waaqayyo akkasiif kennu ani nan beeka jette. Yesuus yommus obboleessi kee in ka'a ittiin jedhe. Maartaan immoo deebiftee guyyaa isa dhumaatti yeroo warri du'an du'aa ka'anitti akka inni ka'u nan beeka jette. Yesuus garuu du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du'eyyuu in jiraata. Utuu jiruu kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u. Kana amantaaree jedheen. Isheen kana irratti, eeyyee Gooftaa, ati Kiristoos isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru ilma Waaqayyoo akka taate amaneera jetteen. Ameen. Sagalee Waaqayyoodhaaf hin kadhanna gabaabaatti. Gooftaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Sagaleen kee barsiisaadha. Sagaleen kee nama jabeessa. Sagaleen kee ulfina. Sagaleen kee jireenya. Sagaleen kee waan haaraa godha. Sagaleen kee burqaa banaa. Sagaleen kee warra dadhaban lafaa kaasa. Warra abdii kutatanitti abdii hora. Warra dadhabanitti abdii hora. Warra dhukkubsatan fayyisaa. Warra du'an du'aa kaasa. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Nutti dubbadhu, nu barsiisi. Ayyaana kee nuuf ergi. Irra lafaarra ta'anii dubbii kee kan dhaga'an kamniyyuu ittiin haa boqotan haa fayyani. Waan haaraa, waan ajaa'ibsiisaa akkati gootu beenna. Yesuus ilma Waaqayyoo al tokko sagalee kee nuuf ergi. Sagaleen kee nuuf haa dhufu. Nurratti hojii aangoof dinqisiisaa hojjedhu. Bara keenya, yeroo keenya hundumaa dhuunfadhu. Maqaa Yesuusiin ameen. Mata dureen amma irratti dubbadhu lafati abdii kuttee yookaan abdii fixxee jirtutti Yesuusin mul'ata. Mata duree jedhu irratti dubbadha. Lafati abdii kuttee yookaan fixxee jirtutti Yesuusin mul'ata kan jedhuun dubbadha. Iddoo kanatti yookaan immoo kutaa kana keessatti kan nuyi arginu waa'ee maatii tokko argina. Maatiin kuni maatii Maartaa, Maariyaamiif Aliyaazaar namoota jedhamanii tokko argina. Maatiin kun kan isaan jiraatan kutaa biyya mandara Bitaaniyaa jedhamu keessa jiraatu. Jarri kun jechuudha. Jarri kuni
warra gooftaa gargaaran gooftaan yeroo biyya lafaa kana keessatti fooniin dhufee barsiisaa ture yeroo deddeebi'ee barsiisaa ture keessatti jarri kun maatiidhaan yookaan immoo firoomaan michoomaan warra gooftaatti dhiyaatan maatiitti dhiyeenyaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin illee gargaaran gooftaan gaafa dadhabu gaafa tajaajilarra oolee dadhabu lafatti dhaqee aara galfatu lafatti dhaqee boqotu ture iddoon kuni haa ta'u iyyuu malee utuu gara kanan galini gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis kana keessatti naannoo boqonnaa 10 irratti yoo dubbifne Yesuus ofii isaatii wa'ee tiksee gaarii ta'uuf wa'ee tiksee hoolotaa balbala hoolotaa ta'uusaa deddeebi'ee dubbachaa ture barsiisaa ture ani tiksee hoolotaati ani tiksee gaariidha ani anarraa kan nyaatu anarraa kan dhugu ana malee jireenya akkan dirre ofiisaa malee jireenya akkan dirre deddeebi'ee wa'ee ofiisaa dubbachaa tureera barsiisaa tureera sababa maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wa'ee ofiisaa deddeebi'ee dubbate isinitti fakkaata warri fariisotaa yookaan warri Yihuudotaa barsiisonni seeraa Yesuus Kiristoositti waan namanneef Yesuus Kiristoosiin waan hin fudhanneef Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e isa jiraata akka ta'e waan itti namaniniif waan hin fudhatiniif isaan yaada garaa isaanii malee isanni wa'ee jireenya bara baraa kanatti lallabu fudhachuun barbaanne kanaaf deddeebi'anii ittiin mormu turanii waan isin dhibu keessaa naannoo lakkoobsa 10:22 kaaftanii yoo dubbiftanii Yesuus Kiristoosiidhaan ajjeesuu barbaadu warri Yihuudotaa Yesuus Kiristoosiidhaan ajjeesuu barbaadu isaanis ittiin mormu yeroo hundumaa ittiin mormu utuunni mana qulqullummaa keessa deddeebi'ee barsiisu mana qulqullummaa Gardaaffoo Solomoon isa jedhamu keessa utuunni naanna'ee barsiisuu dhufanii ittiin mormu ati amma yoomitti nu goyyoomsita ati amma yoomitti nu sossobda yoo dhuguma masiidha taate nutti himi jedhanitti gaayisuu jalqabani nutti himi ati dhuguma barsiisaadha yoo taate ati dhuguma masiidha yoo taate amma yoomitti garaa keenya rarraafta amma yoomitti nu sobda amma yoomitti nu goyyoomsita ati nutti himi jedhanitti gaayisu turani sababni isaa akkas jechuun isaanii itti amanuudhaaf mini itti gaayisuudhaaf dha'uudhaaf karaa ittiin aan barbaadu yeroo inni barsiisu yeroo kamiiniyyuu dhagaa funaannatanii iddoo inni barsiisu dhaqanii dhaabbatu sababni isaa hojiin isaanii hojii jireenyaa miti hojiin isaanii hojii yeroo hundumaa hojii Waaqayyoo miti hojiin isaanii hojii mormiiti hojiin isaanii hojii yaada faallaa Waaqayyoo dhaabbatuudha waanis Waaqayyoof dhaabbatan fakkaatu malee hojiin isaanii yaadi Waaqayyoof dhaabbatu miti yeroo hundumaa isaan ofii isaanii ilaalurraa kan hafe Waaqayyoon ilaalaniin beekani nuun ijoollee Abrahaam jedhu malee wanta Abrahaam hojjetu hin hojjenne afaaniin ijoollee Abrahaamiti garaadhaan garuu ijoollee Abrahaam miti ijoollee seexanaati garaadhaan ijoollee seexanaati afaaniin garuu ijoollee Abrahaamiti garaadhaan garuu ijoollee seexanaati gaaf tokko akkas jedhe gooftaa Yesuus isin awwaala maragamaadha ittiin jedheen awwaala maragamaadha isinittiin jedheen maaliif akkasittiin jedhe isinitti fakkaata jarri kuni irri isaanii bareedaadha awwaalli irri isaa bareedaadha awwaalli irri isaa miidhagaadha namni gaafa nama awwaalu dhaqee maal godha awwaala isaa hin bareecha hin miidhagsa ababaa yookaan immoo daraaraa irra ka'a irra isaa keessatti siidaa bareedaa tolcha maqaa isaa umurii isaa irratti bareecha keessa isaa gad lixanii yoo lixan garuu yoo ilaalanii ajaasaatti hin seenanii ajaasaa bira ga'uu hin danda'ani kanaaf isin keessi keessan waan gaariin keessaan burqu keessan keessa wanni qajeelaan hin ba'u isin awwaala maragamaadha ittiin jedhe gooftaa Yesuus warra fariisota kanaan isin yaanni garaa keessanii awwaala maragamaadha keessa keessaniin waan Waaqayyoof inaaftan fakkaattu yeroo bakkee dhaabbattan waan Waaqayyoof inaaftan fakkaattu yeroo bakkeetti dubbattan waan Waaqayyoof inaaftan fakkaattu keessan garuu yeeyyii butataadha ittiin jedheen keessan yeeyyii butataadha ittiin jedheen kanaaf iddoo kanatti deddeebi'anii isin nutti yoo dhuguma masiidha ittiin taate yeroo isaan ittiin jedhani isin utuu hoolota koo taatanii isinitti himan ture isin amma hoolota koo miti ittiin jedheen hoolota koo miti isaan garuu nu ijoollee Waaqayyooti jedhanii fokkoru nu ijoollee Waaqayyooti jedhanii dhaadatu miti jedhe gooftaa Yesuus isin miti hoolota koo iyyuu miti isin ani takkaayyuu isiniin hin beeku utuu hoolota koo taatanii dubbii Waaqayyoon hin mormitan turtan amma garuu hoolota koo waan hin taaneef anaan mormitu jedhe
hoolota koo waan hin taaneef anaan mormitu jedhe. Isin hoolota utuu hin taane yeeyyiidha jedhe. Isin hoolota utuu hin taane bineensa waraabessichaa jedhe. Isin mar'ataadhanaa jedhe. Mar'ataadhanaa jedhe. Yohaannis gaafa dhufee gooftaa dursee cuuphaa ture. Isin ijoollee mar'ataana nattiin jedheen. Ijoollee hamoona nattiin jedheen. Isin ijoollee hin dhageenye nattiin jedheen. Kanaaf iddoo kanatti kan nuyi arginu gooftaa Yesuusin iddoo garaa garaatti qabuudhaaf ajjeesuudhaaf iyyaalu turan. Ajjeesuudhaaf qabuudhaaf iyyaalu turan. Kan isaan akkas godhanis yaada qajeelinaa utuu hin taane yaada inaaffaati. Keessa isaanii kan guute inaaffaadha. Utuu nuyi jirru sabi akkamitti isa duukaa bu'a. Utuu an jiru sabi akkamittiin isa duukaa bu'a. Sabni akkamittiin isa duukaa hiriira. Sababni isaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo dhufee barsiisaa ture. Lafa isaan hin yaannetti, lafa isaan hin eegnetti ba'e waan ta'eef akkamittiin akkas ta'a jedhan yeroo dheeraa kaasanii irratti mormaa turan, dhagaa funaannachaa turan. Inni garuu gidduu isaaniitiif utuu isaan rukutuu barbaadanii gidduudhaa ba'ee adeemaa ture. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Kanaaf egaa Yesuus hojii biyya lafaatti hojjete keessatti milikkitoota gurguddaa hojjeteera. Dinqii gurguddaa hojjeteera. Hojii aangoo Waaqayyoo mul'isu waan gurguddaa hojjeteera. Isa kaan isa kanatti namanne. Isaan kanatti namanne. Yuudonni barsiisonni seeraa gaafanni hafuurota moota baasu. Gaafanni humna du'aa ifatu. Gaafanni humna du'aa cabsu. Namichi kun hafuura Ba'al Zebuuliitiin hafuura hamaadhaa jedhaniitti dhaadatu turan. Hafuura seexanaatiin baasa jedhaniitti mormu turan. Kanaaf iddoo kanatti jara kana gaa iddoo kana kan nuyi arginu ergi akkas ta'e booddee Yesuus kutaa mandara sana keessaa ba'ee mandara tokko dhaqee jiraata. Mandara Beetaraabaa jedhamu tokko dhaqee jiraata ture. Mandarri Beetaraabaa jedhamu kun mandara Bitaaniyaa isa jedhamurraa kiiloomeetira 30 fagaatee argama ture. Adeemsa guyyaa tokko adeemsisa lafa gooftaan jiruuf mandarri Bitaaniyaa Beetaraabaaf Bitaaniyaan guyyaa tokko adeemsisa. Adeemsa guyyaa tokko ture. Lafi Aliyaazar Fadran Bitaaniyaa. Bitaaniyaan kun immoo Yerusaalem irraa kiiloomeetira 3 fagaatti turte. Yesuus mana Maartaa faa yookaan mana Maariyaam faa Aliyaazar faa irraa fagaatee kiiloomeetira 30 fagaatee ta'a ture. Adeemsa guyyaa tokko ture. Kana gidduutti obboleessi Maartaaf Maariyaam Aliyaazar hin dhukkubsata ture. Dhukkubichi waan itti cimeef nama erganitti. Innati jaallattu yookaan inni nuyi jaallannu obboleessi keenya garmalee dhukkubsatee jira. Dhukkubisaa itti ho'ee jira. Amma daftee akkati nu qaqqabdu barbaanna. Akkati daftee nu bira dhuftu barbaanna. Utuun hin du'in qaqqabadhu. Yooti dhufte obboleessi hin amanu waan ta'eef humna Yesuus Kiristoositti waan amananiif. Yooti dhufte en fayya obboleessi keenya jedhanii amanan waan ta'aniif. Dafii qaqqabedhanii dhaamsatti dhaaman. Ergaa itti ergan nama itti ergan. Namichi inni Bitaaniyaadhaa ka'ee gara Beetaraabaa deeme guyyaa tokko deeme. Ni kun guyyaa jalqabaati. Achi namichi ka'ee achi ol yeroo deebi'u guyyaa tokko deeme. Guyyaa lammaffaadha. Aliyaazar kan inni du'e akkuma namichi achi ba'eedha kan inni du'e. Gaafuma namichi achi ba'een du'e. Gaafanni ergaa dhaqe. Gaafanni Yesuusin waamuu dhaqe du'e. Utuunni karaarra jiru Aliyaazar du'e. Utuunni deemaa jiru Aliyaazar du'e. Gaafa guyyaa lammaffaa yeroo inni achi ol deebi'u namichi du'eera. Isa sadaffaa Yesuus Kiristoos achi oolee ergi galgalaa'uu ga'e achi ol adeemsa jalqabe. Gara Bitaaniyaa dhufuudhaaf ka'e Yesuus. Kanaaf bartoonni maalittiin jedhan maaliif halkaniin deemna? Yuudonni silayyuu si dha'u barbaadu. Si ajjeesu barbaadu. Maaliif halkaniin deemna? Jedhanii gaafatanii. Mee kottaa gara Yuudaa dhaqnaa jedhe gooftaan. Kottaa gara Yuudaa dhaqnaa. Haleluuyaa. Yesuus mana kee dhufuudhaaf amma karoorfateera. Yesuus biyya kanaaf dhufuudhaaf karoorfateera. Amma ilmi Waaqayyoo lafatti jirtu dhufuudhaaf karoorfateera. Iddooti amma irra ciiftee jirtu, iddoo amma isin dhukkubaa jiru dhufuudhaaf Yesuus murteesseera. Haleluuyaa. Yesuus guddaadha. Kottaa gara Yuudaa dhaqnaa ittiin jedheen. Kanaaf bartoonni maal jedhan dhiyoo kanayyuu
Dhagaan si dha'uu barbaadu warri Yihuudotaa maaliif achi dhanna jedhe. Yesuus Kiristoos yeroo tokko warri Yihuudotaa al tokko warri nama Galiilaati jedhu, al tokko nama Yihuudaati jedhu, al tokko nama Naazreet jedhu. Akkuma barbaadan godhu akka garaa isaaniitti waamu. Kottaa jedhannaan yoo kana iyyuu si dha'uuf si ajjeesuuf ka'ani amma si ajjeesu piliis hin dhannu dhiis jedhanii sossoban. No inni annaa'edha. Inni annaa'edha. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Kanaaf guyyaan tokko sa'aatii 12 qaba. Rakkina hin qabu jechuun ani ifa jechuu isaati. Ani ifa. Homtuu natti hin bu'u utuu yeroon koon ga'in jechuu isaati. Homtuu natti hin bu'u jechuu isaati. Egaa gabaabamatti namichi kuni gooftaa Yesuus guyyaa sadaffaa deemaa ture. Guyyaa arfaffaatti yeroo achi ga'u Aliyaazaar du'ee awwaalameera. Akka seera Yihuudootaatti namni tokko inkaa jedhamanii kan yaadan warri Yihuudotaa hamma guyyaa 3 hin boo'u turan dhaqanii laficha. Hin boo'utti deddeebi'anii iddootti namni awwaalame. Garuu guyyaa 3 dabarraan isa dhumaa abdii kutatanii dhiisanii galu. Abdii kutatanii dhiisanii galu. Maartaanis Maariyaamis abdii kutatanii maatiin sun hundinuu awwaalanii galaniiru. Isa sadhu boo'icha sadhumaa isa guyyaa sadaffaa boo'anii galaniiru. Boo'ichin isaan boo'an guyyaa sadaffaa sun boo'icha sadhumaati. Boo'icha sadhumaa boo'anii gara manaatti galaniiru. Guyyaa arfaffaadha inni taa'aa jiru kun inni Yesuus dhufe kun. Yesuus lafati abdii fixee jirtutti dhufa. Lafati kan kee boosee cuftee qadaaddee jirtutti Yesuus dhufee bana. Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Lafatitti hin danda'amu jettetti Yesuus hin danda'amadha. Lafatitti hin ka'u jettetti Yesuus hin ka'a jedha. Lafatitti hin ta'u kan koosichi jettetti Yesuus hin ta'a kan keessiin jedha. Utuu biyyi lafaa seexanni ishii mormu Yesuus du'aa si kaasan jedheen. Haleluuyaa. Yesuus du'aa si kaasa. Kanaaf gaditti baatee Maartaani maal ajii dhufte? Buleessi keenya erga du'e guyyaa kana lakkoofsiseera. Ati dhufuun kee amma maaliif? Ittiin jettiin gadi fiiddeetti baatee. Hin jaallatta turte obboleessa kee garuu du'eera. Obboleessa keenya hin jaallatta turte garuu du'eera. Garuu du'eera. Utuuti jirta ta'e hin du'u. Utuutas dhiyoo turte ta'e hin du'u ture. Amma garuu inni du'eera. Isa sadaffaa kaleessa boonyee galle. Finnee galle. Wee Aliyaazaar kaleessa qadaarnee galle. Wee Aliyaazaar kaleessa finnee galle. Kana booddee argiin hin jiru. Yesuus Kiristoos mararamee boo'eedha. Mararamee ergii boo'ee booddee mee kottaa iddoo awwaala sanaa natti agarsiisaa ittiin jedheen. Nageessaa ittiin jedheen. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos guddaadha. Gaafanni dhaqu gaafatti geessanii awwaala sana isatti qadaaddan kana irraa fuudhaa isin ittiin jedheen. Isa irra keessan kana irraa kaasaa. Isa harkaan irra keessan kana irraa galagalchaa. Inni kun ga'ee keessanii jedhe. Haleluuyaa. Namni hojii Waaqayyoo keessatti ga'ee ofiisaa qaba. Ga'ee qabdaati. Of baasuu keessaa ga'ee qabdaati. Waaqayyo akkasii ilaaluuf ga'ee qabdaati. Waan ati ofirra keessa simatu ofirraa kaasa. Waaqayyo kan inni siif hojjetu sati hin dandeenyeedha. Isa sammuu namaa gararraa ta'e siif hojjeta Waaqayyo. Isa sammuu namaa gararraa ta'e isa yaada namaa gararraa ta'e siif hojjeta Waaqayyo. Haleluuyaa. Isatti hin dandeenye siif hojjeta Waaqayyo. Isatti irraa galagalchuu hin dandeenye siif hojjeta Waaqayyo. Isatti irraa buqqisuu hin dandeenye siif hojjeta Waaqayyo. Isa dandeessu garuu Waaqayyo sumaan erga irraa kaasisiin jedhaan. Isatti hin dandeenyen siif hojjedhaattiin jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaata. Kanaaf isaanis irraa kaasani. Aliyaazaar kottuu achas ba'i. Isa ittiitan kanas irraa baasaa. Carqii kana isa kafana kana irraa tarsaasaa jedheen. Irraa tarsaasan. Maqaa Yesuusin abdii keenyaatiin tarsaa. Ganama kanan tarsaa. Yeroo kanan tarsaa. Sa'atii kanan tarsaa. Yesuus Kiristoos jireenya. Yesuus Kiristoos ulfina. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Aliyaazaarin du'aa kaasuunsa baay'ee waan isin ajaa'ibu. Miira diina isaatis warra fira isaa ta'anis guddaa harkiseera.
warra diina birattis warra firasaa ta'anittis miira hedduu saabeera yookaan arkiseera. Waaw jedhaniiru. Yesuus milikkitaaf dinqii gurguddaa hojjeteera. Inni kun garuu adda isa godhe. Maaltu adda isa godhe? Du'aa baay'ee kaaseera Yesuus. Jaama baneera Yesuus. Naafa diriirseera Yesuus. Goophoo qajeelcheera Yesuus. Warri kaan utuu isaan awwaalan ga'iniiti. Utuu isaan gara awwaalaan dhaqin. Utuu isaan garaa lafaa jala dhaqin. Aliyaazaar dinqii kana adda godhu garuu garaa lafaa jala dhaqee ol kaase Yesuus. Iddoon itti awwaalamee jiru iddoon itti foolii jedhu achi ol kaase Yesuus. Haleluuyaa. Yesuus takkaayyuu lafa namni yaadutti hojiin hojjetu. Iddoo namni yaadutti hojiin hojjetu Yesuus. Inni amanta yoo ta'e iddootti amma yaadaa jirtutti hojiin kee hojjetamu. Kanatti amma yaaddu gararraatti hojiin kee hojjetamu. Iddootti amma yaaddu gararraatti hojiin kee hojjetamu. Maqaan Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Waan isin dhibu keessa akkaataa iddoo sa'atii yeroo namni yaannetti Waaqayyo hojii hojjeta. Akkamittiin isinitti fakkaata? Gaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti gaafa daadhii wayiniis jara sana jalaa dhume, misirroo dhirsa misirroo sana jalaa gaafa dhume, abdii kutatanii yeroo isaan ta'anitti, yeroo isaan fixanii ta'anitti, gaafa sana Yesuusin namni hin beeku ture. Seenaan Yesuus maalummaan Yesuus biyya sana keessatti haasa'amuun jalqabne. Naqe garuu. Hin naqe. Waamicha waamamee dhaqe akka nama tokkootti. Haadhi isaatti fiiddee jara kana jalaa dhumeera maal goona? Abbaan cidhaa guddaa dhiphateeraatti hin jette. Dhiisiroon kun geenye. Garuu xiqqoo ergii ture booddee dhaqaa bishaan fidaati maal godhaa gaanii sanatti naqaatti hin jedhe. Daqiiqaa muraasa booddee fuudhaa dhandhamaa arrabaan qabaa laalaa jedhe. Daadhiin ni boodanaa isa jalqabaa caalee argamee jedhe. Maqaa Yesuusin natam isa kaleessaa miti. Haalli kee jireenyi kee isa kana duraa hin caala. Isa kana dura jiraatte caalaa hin caala. Abdiin kutatinati. Lafati abdii fixxee jirtutti jira inni dhufa Yesuus. Waan isin dhibu seerri Musee gaafa dhufe bishaan isa jalqabaa dhiigatti geddaree dhufe Museen. Bishaan jalqaba, miraakilii jalqaba, dinqii jalqaba Museen dhiigatti geddaree fide seera. Bishaan jalqabaa dhiigatti geddara. Yesuus garuu gaafa dinqii jalqabe bishaan fuudhee daadhii wayiniitti geddare. Kana jechuun ani dhiiga koo isinirraa dhiqeera. Yeroo hundumaa kakuu moofaan gaaddidduu kakuu haaraati waan ta'eef dhiiga kootiin isinirraa dhiqeera. Kana booddee dhiigni hojjetu jechuusaati. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos guddaadha. Kanaaf Waaqayyo lafati abdii kutattee jirtutti dhufa. Lafati teessee jirtutti dhufa. Lafati dadhabdee jirtutti dhufa. Lafati bo'aa jirtu kanatti dhufa. Iddootti abdii kutattee jirtu kanatti dhufa Yesuus. Manati amma keessa teessee jirtu kanatti dhufa Yesuus. Ani ergaan sii qaba sabadana. Saba ko ergaan isinii qaba. Ergaan isinii qabu yoo jiraate lafatti amma kuftee jirtutti naftu. Siyaasni kee iddoo amma kufetti nafu. Qabeenyi kee yookaan dinagdeen kee iddoo amma kufetti nafu. Fayyaan keenya iddoo amma kufetti nafu. Isinittan hima Waaqayyo wa'ee kee dubbateera. Lafa amma kuftee jirtutti naftu. Lafatti amma kuftee keessa gangalachaa jirtu kanatti naftu. Waaqayyo ofii isaatii gadi bu'ee lola siif jalqaba. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo lola siif jalqaba. Lola isa jalqabaa Waaqayyo du'a isa sirratti mo'ee kana rukuteedha. Du'i sun amma du'eera. Du'i sun amma rukutameera. Isa duraa Qorontos wa'ee du'a kanaa isa duraa Qorontos boqonnaa 15:26 irraa akkas jedha. Hundumaa booddee diinni keenya du'atu golgoleeffame. Haleluuyaa. Du'a kan sodaachaa jirtu. Teessee du'a kan sodaatu. Galgalaaf ganama du'a kan sodaatu. Gurra keerraa du'a kan si jedhu. Yeroo hundumaa du'a yoo kaate abjuu du'a. Yoo galte abjuu du'a. Yoo teesse abjuu du'a. Yoo baate yoo hojjette abjuu du'a kan dhaggeeffattu. Jireenya kee keessatti yeroo hundumaa du'i kan sitti dhaga'amu. Bilbilli gurra keerraa du'a jedhee galgalaaf ganama sitti bilbilu. Abjuudhaan du'i kan si doorsisu. Har'aa kaasee maqaa Yesuusin golgoleeffameera. Teessanii kan dhaggeeffachaa jirtan. Teessanii kan dhaggeeffachaa jirtan. Diinni keenya inni dhumaaf inni jalqabaa diinni keenya hangafti diina keenya du'i golgoleeffameera. Haleluuyaa. Du'i golgoleeffameera. Inni du'a baatu dhukkubichi golgoleeffameera. Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Hin sodaatinaa du'a. Du'i Yesuus golgoleesseera. Du'a Yesuus dhayeera. Du'a Yesuus dhayeera. Du'a Yesuus gargar baaseera. Aboon du'a mangaagaan du'a cabeera maqaan Waaqayyo haa ulfaatu.
Yesuus Kiristoos guddaadha. Mangaagaan du'aa cabeera. Yesuus Kiristoos gaa du'a irratti injifannoo argateera. Du'a irratti injifannoo fideera. Aliyaazaariin waamee du'a keessaa kaase. Inni kun namoota baay'ee biratti yaada, namoota baay'ee harkiseera. Dinqii sakaleessa dheengaddaa caalaa namoota baay'ee harkiseera. Namoota baay'ee fideera. Wa'een kee namoota baay'ee raajeffachiisa. Sittan himaa obboleessa obboleettii ko. Wa'een kee namoota baay'ee raajeffachiisa kana booddee. Wa'een kee namoota baay'ee raajeffachiisa. Akkamittiin akkas ta'e, akkamittiin akkana ta'e jedhanii namoonni baay'een amma raajeffatanitti wa'een kee namoota baay'ee raajeffachiisa. Namoota baay'eetu dinqifata wa'ee kee. Yesuus Kiristoos guddaadha. Haleluuyaa.